magaalaan Dirree Dhawaa akka umritti magaalaa ijoollee jechuun kiyya amata 100 fi 22 dura kan dhaabbatte. Wanni isiin irra dhaabbattes guddoon namnichi hin jiru jechuu kan hin ta'in namni ni jiraata akka magaalaa biyya keessatti beekamte madda ikonomii madda guddinaa kan nama adda addaa waliif fidu akka taatu ka godhe egaa baaburri magaalaa Jabuutirraa dura Dirree Dhawaa dhufee achirraa hanqa Finfinnee gahutti qooda cimaa ikonomii biyyaa keessattis haala ummata keenya keessattis qabaachuu turte waan magaalaa tanaa daranuu baruun hedduu barbaachisa. Ka miidiyaa kana qopheesses ijoollee Dirree Dhawaati. Warri Dirree Dhawaa keessaa burqe karaa aadaa Oromootti qooda cimaa qaban karaa hedduun aadaa teenya guddisuu, muuziqaa teenya guddisuu, barnoota guddisuu wahalleehu asirratti waniin an jechuu barbaadu waa 2-3 gaggabaabdu. Ta duraati magaalaan Dirree Dhawaa laal bakka ummanni keenya amata 100 jiraate keessatti ijaaramte.